Harka fuunee hordoftoota keenya nageenyi keenya bakka jirtanitti sinaagaa qabu jechaa odeeffannoo wayitaawwan Onkoloolessa 22 bara 2025 qindeeffame isinitti himnaa. Dursa oduu ijoo. Waraanni bilisummaa Oromoo injifannoo boonsaa argachuu ibse. Jeneraal Kabbadee Raggaasaa hidhaman. Ambaasaaddaroonni Itoophiyaa 3 kooluu galtummaa gaafatan. Filannoon biyyaalessaa yeroo biraatti darbuufii jedhame. Haleellaa aanaan nutti raawwatameef bulchaan aanichaa gaafatama fudhachuu qaba jedhame. Warri toora YouTube chaanalii kanaaf farataatan subscribe, like, share gochuudhaan nu cina dhaabadhaa jechaan gara bal'ina oduutti sin dabarsa. Waraanni bilisummaa Oromoo waraana faashistii Abiy Ahmad haleeluudhaan du'aa fi madoon adabii injifannoo boonsaa argachuu beeksise. Haala kanaan irree fi gaachanni saba Oromoo WBOn zoonii Arsadee tarkaanfii cimaa guyyaa kaleessaa gaafa Onkoloolessa 21 bara 2025 godina Shawaa Bahaa aanaa Boosat gandaa Golboo Bitimiitti fudhateen loltoota bilchiginnaa hedduu du'aa fi madoon adabuun barameera. Odeessii madeen irraa nu qaqqabee akka ifoomsutti yoo ta'e WBOn tarkaanfii cimaa fudhate kanaan loltoota sirnichaa 5 battalatti ajjeesuun 4 ammoo madoo damdammii hin qabneen adabeera. Kana malees qawwee AKM 4 hidhannoo wajjin irraa hiikachuun dantaa qabsoo bilisummaa Oromootiif galii godheera. Haaluma wal fakkaatuun waraanni bilisummaa Oromoo zoonii lixaa godina Wallagga Lixaa aanaa Qilxukaarraa gandaa Wandii Daallee naannoo Tulluu Wandii jedhamutti tarkaanfii guyyaa kaleessaa gaafa Onkoloolessa 21 bara 2025 fudhateen loltoota bilchiginnaa hedduu du'aa fi madoon adabuun qawwee AKM 1 irraa hiikachuun barameera. Jeneraal Kabbadee Raggaasaa hidhaman. Pirezidaantiin bilchiginnaa Abiy Ahmad nama wajjin hojjetanii fi oolmaa guddaa ooleef Lammaa Magarsaa Waaqoo kanaan dura mana keessatti Pirezidaantiin bilchiginnaa Abiy Ahmad nama wajjin hojjetanii fi oolmaa guddaa ooleef Lammaa Magarsaa Waaqoo kanaan dura mana keessatti hidhaa dhaabbii baatii 6 fiduudhaan obbo Lammaan nama kamuu akka hin argine taasisee miidhaa qaamaa fi qorqalbii irraan gahuun ni yaadatama. Amma ammoo bilchiginnaan pirezidaantii yuunivarsiitii raayyaa ittisa biyyaa kan ta'an Jeneraal Kabbadee Raggaasaa hidhaa dhaabbii hidhuun dhaga'ameera. Akka maddeen raayyaa ittisa biyyaa Itoophiyaa keessa beekuu jedhutti Jeneraal Kabbadee Raggaasaa nama hubannaa gahaa qabuu fi wallaalummaa Abiyyittii hedduu qaanfatu keessaa tokkodha. Kana duras jeneraalichi as qofaa miti biyya ormaas deemnee dhiiga keenya dhangalaasna. Kanaaf nuyis uummanni keenyas akka jeeqamu dhiigni isaas akka dhagala'uu hin barbaannu. Kanaaf taa'aa mari'adhaa rakkoo keessanis fudhadhaa jechuun ifaan ifatti waraanni uummata nagaa irratti labsame sirrii akka hin taanee fi raayyaan ittisa biyyaa mandara uummataa keessaa bahuu akka qabu walgahii koree hojii raawwachiiftuu bilchiginnaa irratti dubbatee ture. ይህ ብቻ አይደለም ደማችን የሚፈሰው የሰው ሀገር ሄደንም ደም እናፈሳለን እናንተ በምትልኩን በምትሰጡን ትዕዛዝ መሰረት። ስለዚህ እኛ ከዚህ በኋላ እኛም ህዝባችንም እንዲበጠበጥ ደሙ እንዲፈስ እንድንሰዋ አንፈልግም። ቁጭ ብላችሁ ተወያዩ እና ችግራችሁን ፍቱ። haa ta'u malee nagaa fi tasgabbii kan hin jaallanne bilchiginnaan yeroo ammaa jeneraala kana hidhee dararaa jira jedhame. Ambaasaaddaroonni Itoophiyaa 3 kooluu galtummaa gaafatan. Waraanaan bututtee jiguuf kan jirtu impaayera Itoophiyaa bakka bu'uun biyyoota addunyaa garaagaraatti tajaajilaa kan turan ambaasaaddaroonni 3 gara Itoophiyaatti hin deebinuu jechuudhaan kooluu galtummaa gaafachuun dhaga'ame. Bilchiginnaan erga qabsoo qeerroo fi qarree butuun aangootti dhufee abbootii gadaatii haga haadha daa'imaatti maanguddoo argaa dhageettiitii haga daa'ima kichuutti ajjechaa jumlaa fi dhuunfaa Oromiyaa keessattii fi Oromiyaa irratti raawwachuun shororkeessituu ta'uusaa mirkaneesseera. Gochaa suukkanneessaa bilchiginnaa kanaan kan yaaddaan ambaasaaddaroonni kunneenis gara Itoophiyaatti hin deebinu jechuudhaan kooluu galtummaa gaafachuutu himame. Odeeffannoon nu qaqqabe akka ifoomsutti yoo ta'e Asteer Maammoo dabalatee ambaasaaddaroonni 3 kooluu galtummaa gaafataniiru. Aadde Asteer Maammoo sadarkaa itti aantuu muummichaatti walitti qabduu kilaastera bulchiinsa gaarii kan turtee fi Ameerikaatti itti aantuu ambaasaadara Itoophiyaa taatee muudamuun yeroo dheeraaf hojjetteetti. Amma garuu gara Itoophiyaa deebi'uun na yaaddessaa jechuun kooluu galtummaa gaafatte. Haaluma wal fakkaatuun biyya Beeljiyeemitti ambaasaadara kan ture Iwunatuu Bilaattaa yaaddoo nageenyaa qaburraan kan ka'e gara biyyaatti akka hin deebine himuun Beeljiyeem Biraazilsitti kooluu galtummaa gaafateera. Ministeera maallaqaa duraanii Jibuutiitti ambaasaadara Itoophiyaa ta'uun kan tajaajilee fi konsiila Itoophiyaa Minisootaatti jiruttis walitti qabaa kan ture Abdullaaziz Mahammadis haaluma wal fakkaatuun kooluu galtummaa gaafachuutu himame. Haalli impaayera Itoophiyaa keessaa guyyaadhaa gara guyyaatti hammaachaa dhufuurraa kan ka'e torban darbe keessa miseensonni mana maree bakka bu'ootaa 3 Ameerikaatti kooluu galtummaa gaafachuunis gabaafamee ture.
Filannoon biyyoolessaa yeroo biraatti darbuufii jedhame. Filannoo fakkeessaa bilxiginnaan geggeessuuf yaade danqaan isa mudachuun dhaga'ame. Dhimma kanarratti guyyaa kaleessaa boordiin filannoo biyyoolessaa walgahii cufaa paartilee morkattootaa wajjin magaalaa Finfinnee hoteela Iskaayilaatiitti geggeesseera. Paartileen morkattootaa walgahii cufaa kanarratti hirmaatanis haalli amma impaayera Itoophiyaa keessa jiru yaaddessaa ta'uu kaasuun utuu nagaa fi tasgabbiin hin jiraatiin waa'ee filannoo yaaduun osoo mucaa hin dhalatiin maqaa moggaasuu wajjin tokko jedhaniiru. Dhimma kanarratti ejjennoo tokko kan qabaatan paartileen morkattootaa filannoon kun haga haalli mijataan uumamutti dheereffamuu akka qabu cimsanii gaafataniiru. Pireezidaantiin Itoophiyaa Taayyee Asqasillaasee tibba darbee haasaa paarlaamaa impaayeratti irratti taasisaniin Itoophiyaan filannoo ni geggeessiti jedhanii turan. Namoonni siyaasaa gameeyyiin akka Jawaar Mohammadii fi Lidatuu Ayyaaloo ammoo yaadumti filannoo geggeessuu jiru ammatti tapha ijoollee fakkaataa jechuun filannoo geggeessuuf haalli mijataan akka hin jirre tarreessu. Keessumaa Oromiyaa fi Amaaraa keessatti lafti 3/4 to'annaa sirnichaa jala akka hin jirre kaasuun kaabinee fi kaadhineellee aanaa tokkoo gara aanaa biraatti socho'uu akka hin dandeenye eeru. Boordiin filannoo biyyaalessaa Itoophiyaas yaada walgahii cufaa kanarratti kenneen dhimmicha irratti mari'achuun kan murteessu ta'uu ibse. Haleellaa aanaa nutti raawwatameef bulchaanichaa gaafatamuu qaba jedhame. Godina Shawaa Lixaa aanaa Noonnootti dilbata darbee haleellaa hidhattoonni faannoo jedhaman godina Guraagee irraa dhufanii raawwataniin namoonni 25 ol ajjeefamanii kaan ammoo madaaniiru. Maddeen naannoo sanaa akka himanitti ajjeechaa suukkanneessaa raawwatame kana keessaa bulchaan aanaa Noonnoo obbo Wandaa Firraash Lulleessaa harka akka qabantu himame. Obbo Wandaa Firraash erga bulchaa aanaa ta'anii as hidhattoonni finxaaleeyyii faannoo kunneen si'a 4 ol haleellaa uummata Oromoo irratti raawwachuu fi namoota hedduu ajjeesuu jiraattonni himaniiru. Utuu olaantummaan seeraa jiraatee namni jalqaba itti gaafatamuu qabu isa ture jedhame. Taankii fi baankii, jettii fi baajetii kan of harkaa qabuu fi maqaa biyyaan geggeessa kan jechaa jiru bilxiginnaan oboon nageenya hawaasaa eeguu didee yoo jedhu dhaga'ameera. Bulchaan aanaa Noonnoo obbo Wandaa Firraashis kanuma kan jedhan yoo ta'u, kan dura Abiyyi Ahmad faannoon biyya boonsaa yoo jedhan Biraanuu Juulaa ammoo faannoo wajjin wal loluu hin barbaannu jechuun ni yaadatama. ፋኖ ለአማራም ለኢትዮጵያም ኩራት ነው፣ ምን ጥያቄ የለው። በጀግነት ተዋግቷል፣ በጀግነት ይዋጋ ወደፊትም። እኛ ከፋኖ ጋር መዋጋት አንፈልግም። Hordoftoota keenya oduun sa'aatii kanaaf qabannee dhiyaanne kan nagaa ammaatti hordoftan ture. Oduu biraan hanga nuti deebinutti nagaatti.